maaliitiin godhe maal dhugaa ba'uuftanii? Bara 2015 ji'a shanaffaa keessa miilla kan koo na dhiita'ee ture. Waanuma xiqqoodhaan na dhiita'uudhaan kontraata makiinaadhaan hospitaala guddaa kana yeroo dhufu dhibeen kun irra ture jennaan sukkaara isaa baay'ee ol kaaseera waan ta'eef dafee atattamaan opereeshinii yoo ta'uu baatee lubbuutti sodaachisaadha jedhani dookteeronni. Tole jedhee yerooni opereeshinii sana itti amanee fudhadhu opereeshiniin ta'ee miilli koo akka kana na ta'ee jechuudha yeroo opereeshinii ta'u. Baay'ee ulfaataa ture. Attamte dhiitee jira? Irraa gogaan ka'eera irraa ciccitee gubatee jennaan. Betaa miilicha laala foonuma qofa irratti mul'ata. Foonidha kuni kun miilla koodha gogaan qabu ture. Anuma irraa guutummaatti gogaan irraa luqqa'e. Gogaan irraa luqqa'e gaafa opereeshinii godhamu hin gubatee gogaansaa gaafa gubatu ammas immoo irraa qulqulleessanii bakka foon bicuu qabaa kanaa achi lafee qofaadha jechuudha kan mul'atu yeroo sanatti. Achi ciisee utuun dhibbadhu mucaa koo Seenaa kan jedhamtu haadha warraa koo Shibirree kan jedhamtutu na bira turanii yeroo sanatti narsoonni tokko maqaa isheen Hawwii kan jedhamtu kan asitti waaqeffatu. Maal ogeessa fayyaati isheen? Ogeessa fayyaa ruumii keessa ciisu sana keessa kan tajaajiltu turteetti. Kana waldaa yoo dhatte Waaqayyoo furmaata sii kennaa jennaan ani waan dhufuu hin dandeenyeef warri koo dhufte naa kadhachiistee jennaan raajii namni Waaqayyoo inni Waaqayyoo achitti dhaqeeraa inni hin fayyaa ati as dhufte inni immoo achi dhaqeeraa hin fayyaa naan jedhani. Zayita asii bittee galtee miila kootti naa goggootee guyyaadhuma sanaa irriba gaarii rafeen bulee. Waaw galateeffadhaa fi gooftaa Yesuus Kiristooti. Intanaati kana caalaa harka walitti buusaa galateeffadhaa gooftaa kana. Sana booda guyyaa biraa bajaajii kontraata qabadhee torbeessaatti nan dhufee yeroon dhufu taa'uu dadhabee ruumii sana keessa ciisaan ture jechuudha. Sagantaan itti fufaa ture warri dhukkubsattan yeroo jedhamee nuu kadhatame nan waamame asin dhufee asitti raajii namni Waaqayyoo nuu kadhatanii yeroo naa kadhatanii jedhanii fayyi maqaa gooftaatiin jedhanii yeroo sanatti nagaa naa deebi'ee gara hospitaalaatti deebi'uudhaaf guyyaadhuma sana asii deemee kobilistoonii sagajjallaa sanarraa nan ga'ee jechuudha kan hammi nan fincaanii deemuu hin dandeenye achitti. Amma gaafa waldaa dhuftuutti yeroo sanaatti wiilcheriidhaan na geessu wiilcherii sanarraa immoo namatu fuudhee mana fincaaniirra na kaa'aa jechuudha achirraa immoo fuudhanii sireetti na deebisu. Guyyaa sana garuu guyyaa naa kadhatamee jedhu hanga karaa isa guddaa sanaatti hin deemne sana booda xiqqoodhuma ishee wanti biraa akka miidhama biraa keessa hin galleef bajaajiidhaan hanga hospitaalaatti hin deemne siree kootti nan deebi'ee guyyaa sanaa kaasee sireerra ciisaan oolu duraan sireerra ciisaan oolaan ture jechuudha. Gadi ba'ee gibbii keessa mooraa gaaddisa iddoo barbaade wiilcheerii kophaatti naa laataniituma socho'iin nagaadhumaan galgala deebi'eetaniyyuu gara siree kootti deebi'aa jechuudha. Sana booda pilaastik sarjeriitu hojjetame isa kanatti. Pilaastik sarjerii yeroo hojjetamu utuman nagaadhaan akkuma mana jirutti bashannanee jiraadha. Waaqayyoo faayinaanshaalittis nan rakkisne garuu duraan tajaajila jalqabarraa yeroo ijoollummaa koo tajaajilarraa dhaabbadheera. Anis balleessaa koo beekeera. Namni na balleessuun barbaanne garuu na sirreessuudhumaaf godhe. Sana booda pilaastikiin gaafa naa hojjetamu amma immoo miilli kan koo deebi'eetuma dhala namaa fakkaatee jechuudha. Amma miilli koo fayyee waan barbaadeen hojjedha sa'aatiin barbaade bakka barbaade kiiloomeetira meeqa deemee hojii koo hojjechuun barbaada aan ogeessa fayyaadha garuu hojii dabalataa hojii baay'ee qaba waan ta'eef yeroo baay'ee karaan adeemsisaa ogeessas manaanan qaba. Eggasii Waaqayyo na fayyisee asitti naa kadhatamee fayyinan fayyeen gogaan koos naaf deebi'ee galee manas bitadhee tiraakteras bitadhee hojii gaarii keessa jira faayinaansiilaatti eebbifamee. Galata fidaa gooftaa kana barka walitti buusaati. Entirnaa taphataa gara ammayyuu gooftaa isa kana godhu kana eebbisaa jajaa inni qulqulluudha inni fayyisaa inni guddaadhaati. Saba Waaqayyoo dura dhaabadheen galateeffadhaa bor immoo Waaqayyo na qajeelchaa nan qajeela fuula Waaqayyoo galataa hin naqa kan jedhamu abdiin qaba. Kanaaf naa galateeffadhaa yaa saba Waaqayyoo hundumti harka walitti buusaa kana isaa gooftaa Yesuus. Entirnaa taphayyuu ililchaati harka jedha walitti tumaa gooftaa Yesuus godhe fina fidaa. Guddaan akka Waaqayyoo dafee qaqqabaan akka Waaqayyoo jiru kan akkasaa nama du'aa fi eegamee jireenyatti isaa
waggaa shanittuu hojjetee bira gahuu hin dandeenye hiixatee qabuu hin dandeenye harka isin galchee waggaa tokko asitti galate kan biraan deebitanii dhuftu. Ameen. Hin argitu waggaa tokko asitti galate dirribii. Ameen. Amanuusaa kan namatti ulfaatu. Ameen. Taa'ee dhamee kan hin yaadamne. Ameen. Waaqayyo faallaa gadi bu'iinsaa ol ba'uu. Ameen. Faallaa bittinnaa ijaaramuu. Ameen. Faallaa salphinaa ulfina. Ameen. Eebba guddaadhaan isin eebbiseera. Ameen. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen.